garuu namni uf kennu keessattuu ijoollee dargaggeeyyii Oromoo ka jiran irratti deemanii osoo waan kana geessuudhaaf yaalanii gaariidhaa yaada jedhuu qaba. Ilaala ammayyuu kunoo namni hundi ati dhaqee yoo barbaadde jedhanii namni keenya akkasuma hunduu beektaa ka jedhu. Uf kennuun dirqama uummata Oromoo kanaaf. Amma namni hunduu lakki geessuun hin danda'amu walagaa nagaa hin jiru deemuu hin dandeenyu yoo jedhan uummata kanaa yoomillee dhaqqabuun hin danda'amu. Uummanni kun agabuun dhumuudhaaf deema. Sababa kana ta'eef hundi keenya akka kallattii ittiin mijeessanii karaa danda'ame wayitiin uummata kana bira deeggarsa gahuun dirqama. Inni lammataa ammoo akkaawuntiileen kana dura biyya san keessatti laayisansii qaban akka egeree faatii waan jira. Akkaawuntiileen kana dura laayisansii qaban biyya keessa waan jiraniif egeree fa'aa dabalatee ka Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa akkaawuntiilee biroo garaagaratti bananii maallaqa kanallee bakka garaagaraatti qisaasessuu irra maallaqni kana dura guurame dhiyoo kana miiliyoona 1,740 Ibraa Raayyaa fa'aa bira jiru. Miiliyoona 1,740 ka dhiyoo kana guurre jechuudha. Maallaqni sunillee bira hin geenne waan ta'eef maallaquma jiru san irratti dabalamee guuramee maallaqa miiliyoona 1.7 kanarratti haga miiliyoona 10 illee haa ta'u miiliyoona 5 illee haa ta'u waan jiru hunda akkaawuntima kanarratti galee akkaawuntima tokkorraa namni sagalee akkaawuntiin irraa haa banamu jedha kun zooroo isaan illee raabsumaaf waan ta'eef raayyaa fa'arraa maallaqa kana fuudhanii osoo uummata biraan gahanii maallaqni yeroo hunda bakka garaagaraatti koreen ijaaramaa raayyaa fa'a bira miiliyoona 1.7 jira boru ka banamu kanarratti illee miiliyoona 2-3 bira jira ka biraa biratti illee akkasi jira maallaqnummaan garaagaratti qisaasa'u kun illee dhugaa dubbatuudhaaf faayidaa hin qabu. Homa harka tokkotu bareeda, homa kottee tokkotu bareeda. Kanaaf osoo akkaawuntii tokko qofa irratti guuramee akkaawuntiin seera qabeessillee guddaallee biyya san keessatti laayisansii seeraa qabullee haga tokko mootummaan kunillee ka jalaa dhaga'u akkaawuntii Raayyaa Abbaa Macaafaa waan ta'eef osoo isarratti qarqaaraman. Oduuf odeeffannoo Oromiyaa keessaa kan dhokatte baasee uummataaf gabaasa. Miidiyaa waraanaa, miidiyaa rasaasaa, cunqursaa uummataa. Akka baalee uummata tokko karaa egereetiin gargaaraa jiru. Isa kana iyyuu isa kan uummata Wallaggaa buqqaan qubachiisuudhaaf lakkii hin ta'u jedhanii jarrinuu sodaa qabu. Maallaqa karaa biraatiin egereerra waan seene uummata tajaajilu. Konkolaataa malee gadda maallaqa abbaa qabeenyaa liqeeffatanii bitanii ka bishaan baasu san mootora san waan akkasiyyuu liqeeffatanii hojjetanii uummataan achirratti nuu galchaa egereerratti jedhanii uummata eegaa jiru. Egereerra waan tokko qubachiisu hin eeyyaman akkaawuntii dhuunfaa waan akkasiitiin hin kennan. Waanuma kanarrattu hin danda'amu akka jarri jedhan quba qaba. Yoo akkaawuntii akkuma gaddaa uummatni keenya Wallaggaa buqqee jennaanii gargaaruu jennee dubbachiifneenna lakkiigaa erga akkas jettanii jedhanii akkaawuntii Shaabuddiin jedhamu beekamtii kennanii nama kana hin beekna inaman irratti galchaa yeroo achitti ol ga'ee immoo nu jumlaadhumaan irraa fuunaa jedhani sana booda achirratti galchine jennaanii achirraa fuudhanii nu qaqqabeeraa jedhanii ibsan jechuudha. Amma immoo maallaqni isin duraan funaantanii yoo nutti ergitan gara ittiin geessinu dhabnee akka itti geessinu dhabnee nurka jira nutti hin dabalinaa jedhani. Walumaa galatti kun dhugaa jirtu qabatama. Kanaaf akkaawuntiin banamuu hin banamini kuni akka hawaasni jedhe mataa taanee deemaa jirru. Rakkoon qabu. Garuu gara jootetti adama rumee nama naannoo san quba qabu ayee. Joote meejooti. welcome. Ayyee galatoomaa waa'ee kanarratti waa'ee akkaawuntii kanaa waa'ee gargaarsa uummataa kanarratti yaada ani qabu kana duras uummanni Wallaggaa hedduu gargaaramaa ture. Uummanni Wallaggaa haala kamiin gargaaramaa ture? Uummanni Wallaggaa qofa osoo hin taane uummanni Oromoo gargaaramaa ture. Beektu isinis Dr. Alimaa Faas hin beektu jechuudha. Nu bira Mubaarik Musammaa qarshii 15,000 natti ergee ture naa bilbilee akkasuma Ibiraan illee ergee ture jechuudha. Koree ijaarree ijoollee walitti dhufnee akkaawuntii gargaarsa uummataa jennee banne maallaqni nu bira ga'e 171 ture. Dr. Alimaa Fayi bilbilee
haala rakkisaa haala ulfaataa fattashaan karaarraa dur sa'aatii 12 ka'anii sa'aatii 7-8 naqamte galan sa'aatii 12 ka'anii 12 gallee jechuudha. Maaliif yoomillee taanaan biyyi nagaa taatis nagaa ta'uu baattis namni uummata Oromoo akka gargaaramu barbaadu biyya kana keessa tokko illee hin jiru. Isa quuqama Oromoo qabu malee jechuudha. Nuti immoo waan barbaade haa ta'u lubbuu keenyattis waan barbaade ta'u jennee haala rakkisaa keessa teenyee dhandheetu uffata harmoolii 200 ol kan ta'u uffata daa'immanii 200 ol kan ta'u akkasuma bibbinneetu Horroo Guduruu Wallaggaa uummata buufata konkolaataa keessa jiruuf geessinee uummanni sun haala seera qabeessaan uffata sana fudhatee jechuudha. Nus gargaarsa sanatti gammannee yeroo achi jirrullee tiraanspoortiin konkolaataa naanqatee jennaan Ibraa miti sanyiitti bilbileen ture jechuudha biyya alaatti. Sanyiitti bilbileen ture anuma keenya waan adda addaa gooneeti ergine. Kanaaf gargaarsi kuni yoomillee taanaan sodaa gargaarsa kanaa qabama taanaan uummata keenya gargaaramuu kallattiin hin jiru jedhama taanaan yoomiyyuu kallattiin hin jiru. Garuu nuti kallattiin hin jiru jennee miti. Maallaqa akkaawuntii irratti qabannee maallaqni akkaawuntiitiin ta'a. Maallaqni akkaawuntii irra ta'a jechuudha. Nuti uummanni immoo kan gargaaramu bakka magaalaa uummanni fakkeenyaaf magaalaa Naqamtee irra jira taanaan yookiin magaalaa Shaambuu irra jira taanaan achuma dhaqamee wanti bitamu bitamaa jechuudha. Maaliif Aliimaan fa'aa hanga magaalaa Finfinnee dhufanii gaafatamaniiru. Dooktor Aliimaa fa'aa, Dooktor Tasfaayee fa'aa namoota gurguddoo piroofeesarootadha jechuudha. Dhufanii gaafatamaniiru. Raayyaa Abbaa Maccaa birallee isaan wajjin illee wal quunnamaniiru bilbilaan. Wanta hunda icciitii hunda hin beekna. Namni sii eeyyama hin jiru garuu eeyyama hin gaafannu nuti. Eeyyama dhandhee gaafannee nu didani. Eeyyama eenyutu nuu laate? Dooktor Aliimaan fa'aa eeyyama guutuu qabu. Eeyyama isaanii maqaa keenyaan koppi godhanii yoo isin qaban yoo isin gaafatan eeyyama kana qabadhaadhaan nuu kennani nuuf. Sana booda haala kanaatiin godinaalee adda addaa irratti ammayyuu ijoollee ijaarranna jedhanii walii gallee ijoollee bakka biraatti Arsii, Salaalee, Shawaa, Baalee bakka garaa garaatti illee akka ijaarrannu walii galtee nuti gaafa sana goone jechuudha. Waraqaa eeyyama luukii 8 ol kan ta'u fuunee Finfinnee kan dhumne. Kanaafi hundi keenya yoomillee taanaan sodaa akkasii hin qabnu. Bifa adda madda odeeffannoo daatii nagdeen gargaara. Aliimaafas ta'e har'a yoo barbaadan Finfinneetti waamne yoo barbaadne Adaamaatti waamne koottaa waliin mari'annaa osoo jenneeni nuti bilbilee dhufaniiti isaanii waliin mari'atamee uummanni kun gargaaramuu hin danda'a. Yoo barbaadame bilbilaa waliin mari'atamee gargaaramuu hin danda'a. Garuu namoonni nuti wal ijaaruun rakkoo hin qabu. Akkaawuntiinis rakkoo hin qabu. Akkaawuntii hedduutu jira. Dooktor Aliimaafaa bira jira. Garee nu biraarra jira. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafaarra akkaawuntii hedduutu jira jechuudha. Kanaafi uummanni kun walitti gargaarsi godhamuuf taa'aa jira taanaan karoora akkasii jira taanaan nuti bilbilaan wal quunnamamee isaaniifis bilbillee gargaarsi akkasii godhuuf taa'aa jiru. Kanaaf uummata kana eessatti argachuu dandeenya? Kaleessa dheengadda buufata konkolaataa keessa iddoo isaan cicciisanitti argannee uffata uffisnee galle. Har'a immoo yookiin mana keessa yookiin mana namaa keessatti argachuu dandeenya. Bakkuma isaan jiratti argachuu dandeenya. Maaliif du'a sodaa yoo baay'ate kan jiru du'aadha. Duuti immoo har'as du'aa jiran. Du'a morma walitti qalamuu caalaa duuti hin jiru yoomillee. Sana immoo du'aa jirraa jechuudha. Kanaafuu du'an sodaannu uummata keenya beela'aa jiru. Isaanii bilbilee Dooktor Aliimaafaa bilbilee akka isaan tiktookii galan goonee walitti dhumne gargaarsi kun har'as hin gargaarama taanaan nuti deemamee gargaaramuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf kaleessas gargaarameera boris gargaaruuf jirraa jechuudha. Kanaafiyyuu haalota mimmijeessaa rakkoo hin qabu deemnee isaanii wajjin walii gallee yookiin bilbilaan walii gallee akkaawuntiin habanamu yoo jettanis kan kana dura baname jira isas fayyadamuu dandeessu yoo jettanis biyyoota alaarraa isaan seenaafaa wajjin waliinee jaraa wajjin kan gochaa turre gargaaruu hin dandeenyaa jechuudha. Akkaawuntii hedduutu jira. Kan biraas banaa yoo jettan banuun hin danda'ama. Uummanni keenya garuu haa gargaaramu qofa. Asirratti yaada tokko qaba dhiifamaa waliin. Firoon dhufeera ol galchime yaadne. Sila saatii dabartee dhufe nuyi xumuruu ga'e ol galchime. Ol seenii firoon. Wanti isin hubachuu qabdan immoo akkaawuntiin
akkaawuntii yeroo baay'ee eeyyama guutuu hin qabani taanaan eeyyamni guutuu hin qabani taanaan Dr. Alimaa fa'aa malee Oromiyaa keessa eeyyama guutuu kan qabu hin jiru. Eeyyama guutuu kan qabu hin jiru Dr. Amin bu'aa bakka Ibraa taa'e anin bu'aa fi. Ibraa taa'e yes. Taa'e ati waan mijeessaa ta'u waliin qabdu quban qabaa. Ani nasri maaf sardamtee buute. Indeemi gaajjala. Seelaan bu'aa. Kanaaf akkaawuntiin yeroo baay'ee nu gurama maallaqni akkaawuntii isaas hin qabama. Akkaawuntiin hin qabama. Garuu akkaawuntii eeyyama kan qabu kan Dr. Alimaa fadhi Oromiyaa keessa. Isaaniyyuu yeroo tokko isaaniyyuu namoota nuu dabalaa bakka garaa garaatti namoota ijaarrannaadhaan kan isaan ijaarratan. Kanaaf haala kanaatiin uummata keenya gargaaramaa jiru. Ayyee. Mube. Yeroo Asii nuti adaba miti nagaa gaafadha. nagaa jirtu akkam jirtu. Wanti ni jira sassaabaa jirra. Sassaaba naman sin barsiisaa amma saawus daakotaa sassaabaa jira sinillee cimaa. Dubbisiini. Dr. Asli. Akkam jirtu nagaa ana Jamaal Godiiti. Madda odeeffannoo daandii naqeen gargaara. Jira akkam jirtan? Ahlan naguma mi fayyada. Nagaa nullee asii dalagaa irra jirra. Wama kana irratti dalaguu jirra firaa'ol waliin jirra asii hawaasa waliin qabneetiin hawaasa bira jirra jabaadha isin jechuu fi walgahii keessa jirra isinit dhufna. Al tokko biroo waa gaafannu. Akkaawuntiin biyyaa sun mijateera. Mijateera booruu bananii nutti himuu koree qindeessee jira eebbaatii Dr. Naafiyaad Profeesar Tashaala nama 4-5 walitti godhee jira. Kanaaf isaan mallatteessanii akka baasan maaliif amma maallaqa miti kan nuti yeroo Harargee beela'e sana akkatti gargaarretti jechaadha. Yeroo Harargee beela'e jedhame nyaata binnee ergine akkasitti kan nuti hojjennu malee maallaqa miti kan nuti kenninu. Kanaaf akkasitti halkan guutuu isaan hojii walgahii irra ture isin jabaadhaa asiillee nuti kunoo uummanni naannoo kana innillee nama cimaa waan guddaa hojjechaa jiru isteeta irratti hojjechaa jirra. Kanaaf kana fixeen daqiiqaa muraasa booddee isin wajjin dhaabbadhaa. Isin Oromoof dhaabbattanii jabaadhaa. Cimaa Aslii Mubaarak hundi keessaniyyuu baay'ee galatooma. Amma saawus daakotaatti jalqabnee jirra. Biyyattis akkasuma gochaa jirra. Asitti isin goona jabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Yaa galatooma itti fufaa isinit deebinaa nullee fixachuu geennee jirra. Walitti dachaanaa jabaadhaa isin hundi keessaniyyuu ulfaadhaa isinin jenna. Baay'ee galatooma. Liinkicha itti himaa amma har'a sassaabaa gaa liinkii itti himaa liinkii isaa si birallee jira. Ayyee na jala jira. Tole. Jarra deemanu kunoo jarri hojiitti jiru Dr. Quban qabaa Ibraan illee dubbatu waa'ee kanarratti. Warri Ameerikaa wal ijaaranii akkaataa mijeessanii hojiitti jiru. Siigalee namoonni jira miti tokko faallaa kanaa akkaawuntii nama dhuunfaa waan jedhamu hin jiru. Kunoo ati yoo Jamaal Godii jedhe miti. Madda odeeffannoo daandii naqeen gargaara. Akka jarri waliidhanii jiran beekan maallaqa guuruudha. Isa biyyaas immoo Dr. Naafiyaad Geetuu namoota ciccimaatu akkaawuntii banaa jira boruuf quban qaba an dubbachuurra jedheetanii kan dubbatu barbaade malee qeerroonis quba qaba kaleessa dubbatameera. Akkaawuntii banuu qofaa miti eeyyama illee argataniiru geessuu akka danda'anu dubbatan xiyyaara nageessanu samaayii nageessanu maallaqni walitti qabameen taa'anii malee ummata kana dhaqee an akka gootiitti gala yaada gooti fixadheeraan. Dhaqee uummata kan qabataanaan akka akkaawuntii Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatti achi dabarsineenaan akka dhaban sana akka hin taane inni kun dubbii ariifachiisaadha. Dubbii lubbuuti dubbii lubbuu baraaruuti. Inni naqataanaan nu rakkoo tokko hin qabnuun jedha. An gara kiyyaan fixadheera dubbadhaasin. Nasrii maal ta'e? Fixee baa galatoomii mube galatoomii kan barbaadu nu'is kana. Kara fedhe adaquu uummatuma sana nuuf qaqqabuudha isaa kana jechuudha. Karaan jiraatee kara fedhe nuuf adaquu uummata sana nuuf qaqqabee rabbi bichaan warra jiru immoo warra rabbi lubbuun isaan hambise immoo
akka isaan beelaan hin duuneef qonqoodhaan hin duuneef illee hamma dandeenyetti jara kana qaqqabuu qabna. Oromoon hamma danda'u waan qabuun kallattii cufaan birrii tokkollee taatu tuun tuffatin jechuudha. Diraama tokko maan ta'in diraama tokko jechuudha bar. Maa diraama tokko hin ta'in amma dandeettii keenyaa buusnee isaan firoollee nan dubbisaa keessaanii waan jiru waan hundumaa hin tolchine rabbi nu gargaara. Biyya keessa Dr. Naafiyaa Difaa namoota baay'ee jira akkuma inni jedhee sana ala jiru nu tolchitanii jechuudha. Guyyaa gargaarsaa uummati dhugaa nama 1,000 nama 2,000 bichaa hin barbaadnu. Oromoon miliyoona 60 jedhanii kun waan lubbuuti malee jechuudha. Waan lubbuudha. Lubbuu nama oolchaa jirta. Namni tokko lubbuu tokko oolche gatii guddaa qaba jechuudha. Lubbuu nama oolchaa jirta waan ta'eef. So kanaaf Oromoo kiyyaa wanti Oromoo Wallagga lixaa keessa jiru qoosaa miti dhugaa rabbi siniin jedha bar. Dhugaa rabbi kan argu qoosaa miti rabbi bichaa torga nama otuu hin ta'in jechuudha. Waan uummati sun keessa jiruu fi waan dhalootachi keessa jiruu fi darbee dhugaa isiniin dubbachuuf ijoolleen biyyoota garaagaraa keessa jiran maatiin isaanii biyya sana keessa jiranii maatii isaanii achitti abiddaan gubataa jiru wayya ijoollee biyya biraa jirurra jechuudha maatii isaanii keessaa bee iddoo biraa jiraataa jiranitti jechuudha dhugaa rabbii. So kanaaf warri dandeessan amantii keessanii dhaaf uummata kana rabbii keessan kadhadhaa fi du'aa godhaa fi sheekotii keenya qeessonni keenya hamma isinii danda'ametti du'aa keessan uummata kana bira dhaabadhaa. Oromoo mubee guyyaa isaa murteessaa firoollee nan dubbisaati illee waan jiru guyyaa isaa arreenji nu tolchaati. Guyyaa akkasii uummati viidiyoo hojjenna. Hundi keenya viidiyoo hojjenne cufa jechuudha. Guyyaa akkasii mana bubbee Asilii Ibraa. Lakki guyyaanii borii moo borii yookiin taani ijoollee maqaa wayitiin akka naannoo keessanitti. Mubarak akkaawuntiin wiixata banama jedhame ila akkaawuntiin baankii wiixata banama jedhame wiixanni ammoo boru akkaawuntiin yoo boru baname. Kibxata galgala irraa hojiitti seenuun ni danda'ama. Boruu galgala illee mana nama tokkootiif beeksisa kana dalagna jecha. Maal jedhe joo? Wiixata kana maal jettu akka naannoo Wallaggaatti ta'ee akka biraatti dubbatee hin beeku. Waan ta'eef Dafinoo fakkaate hin beeku Wallagga. Dafinoo jedhe. Maalxinoo moo maal jettan? Maalxinoo? Dafinoo. Dafinoodha waan isaa Dafinoo eegallaa jedhe. Mana asinitti beeksisa goonee jedhe. Dafinoo gargaarsi eegalama jedhe. Kanadha. Narkaa badean. Dafinoo qaadame borii miti. Borii miti. Kana jechuudha. Gochaa qaadame hin beeku. Wanti isin hubachuu qabdan har'as taanaan boris Finfinnee irraa bakka akkasii irraa waan